Akkam jirtan kabajamtoota fi jaalatamtoota maatiiwwan chaanaalii Birraa Inspire. Bultii ijaaruudhaaf kan nama barbaachisu mindaa guddaa konkolaataa fi mana qabaachuu qofa osoo hin taane bultii ijaaruudhaaf ulaagaan inni jalqabaa onnee qabaachuudha. Onnee wantoota hedduu bakka tokkotti ba'achuu dandeessu bal'oo qabaachuu nu barbaachisa. Jecha tokkotu jira garaan ilma namaa biyyarra ballataa kan jedhu. Nama garaa ballatu jechuun beeki garaa nuti agarru kanaa miti onneedha. Garaan yookaan onneen ta'e yoo dhiphoo taate nama biraa of keessatti baachuu gonkumaa hin dandeessu. Bultii jechuun nama jaalattee onnee ta'e keessatti baattee jirtu san yeroo maraa harka keetiin hammattee jiraachuudhaaf waadaa galuu jechuudha. Yoo akkas hin taane jaaramuu osoo hin taane ati ni diigamte jechuudha. Nama tokko qofa itti baachuuf maaliif onneen akkas bal'achuun barbaachisee yoo kajettu taate immoo nama jaalattuu fi kabultii waliin jaarratte san qofa osoo hin taane nama sanii fi waan inni qabus walumaan onnee keessatti qabachuutu barbaachisa. Maatii nama saniitii fi waan namni sun jaalatu hundaa kabajjee fi waliin jaalachuun dirqama ta'a jechuudha. Kanaaf ammoo onnee bal'aa ta'e qabaachuu nu barbaachisa. Kanaaf egaa namoonni yeroo hedduu mana bal'aa qabaatanillee onnee dhiphoo yoo qabaatan bultiin isaanii salphumatti yeroo diigamtu agarra. Wanni mana isaanii keessa guute kun onnee isaanii keessa jiru jechuudha. Wanni onnee ilma namaa keessa seene salphatti hin bahu beeki. Bultii ijaarrachuuf wantoota nama barbaachisan keessaa inni lammaffaa gurra qabaachuudha. Gurra yeroo jennu isuma yeroo achi ilaalan namarratti mul'atu kanan seeyingaa. Gurra waa dhagahu qofa osoo hin taane gurra sirritti waa dhaggeeffatu yoo ta'e gaariidha. Bultii keessatti yoo sirritti waliin dhaggeeffanne jireenyi ulfaachuu mala. Kanaafuu jireenya bultii keessatti amna dheertuu kan deemuu dandeessu konkolaataa gatiin qaalitiin osoo hin taane gurra keetiin jechuudha. Gurra keessaa ammoo gurra qalbitti qaa'u hajaan sanii quba qabaadhu. Sadaffaan ammoo sammuu qabaachuudha. Maallaqni bultiidhaaf akka barbaachisu shakkii tokkollee hin qabu. Kan barbaachisaa ta'ullee bultiin maallaqa irratti gad dhaabbatti jechuu miti. Qabeenya guddaa daran sammuu bal'aatu bultii ilma namaatiif barbaachisa. Sammuu bal'ootu bultii namootaa bareecha. Sammuun ilma namaa bakka beekumsaa fi hubannoon irraa burquudha. Sammuudhaan bultii ofii to'achuu jechuun kutaalee barumsaa lakkooytee barumsa keessa dabruudhaan osoo hin taane haruma fedheenuu beekumsi si keessa dabruudhaani. Beekumsi bultii keessatti nu barbaachisu dippiloomaa, digirii, maastarsii fi dooktereetii miti. Sammuu bilchina qabu qofaatu bultiidhaaf barbaachisa. Kanaafuu bultii keessa seenuun duras haa ta'u erga bultii keessa seentees onnee gurraa fi sammuu kee walitti qindeessi. Egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota maatiiwwan chaanaalii Birraa Inspire viidiyoo kana osoo hin xumurren asumarratti dhaaba. Hangam akka isinitti tolee fi irraa barattan fiidbaakii keessa laaleetiin guutuu isaatiin isiniif dhufa. Waan tokko yeroo ilaalan garuu YouTube kanarratti waa dalaguun nama jibbisiisa. Viidiyoo YouTube kiyyarratti yeroo 3,000 qofa ilaalamte tokko namni wayii Facebook irratti maxxanse yeroo 240 ol ilaalameetiin arge. Waan akkasii yeroo agartu viidiyoo maa hojjechuu nama jibbisiisa. Amma viidiyoon kun maxxanfamee daqiiqaa 5 osoo hin guutne TikTok fi Facebook irratti lafa balleessee agarta. Waan si ajaa'ibu sanuu kireediitii tokko siif hin kennan akka waan ifi hojjetanitti caluma jaanii maxxansan. Dhugaadha ergaan viidiyoo kanaa nama hedduu bira ga'uun gaariidha. Garuu karaan ittiin namoota bira ga'u kun abbaa ergichaatillee osoo fayyade gaariidha.